Why finjiron tattoo? Why finjiron tattoo? Godufte ma fororo. Fororo. Dil godufte ma fororo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diada. Fororo. Share goda invite goda. Ilman badadina ilman oromo da kulkulun jechuudha. Nu malummaa kan qabne gandummaa kan qabne. Share invite goda. Waatole. Tanabal. Kotu burre. Ya gurbele zani bosa. Tibuto kotu mirre. Chamne gurbele jamurre. Akakayu Kenya beina. Tibuto kotu mirre. Chamne gurbele jamurre. Adam Dima shanyi jarra. Murti gutu khotu burre. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Diada invite share goda ilman qaqqalin ilman oromoda warri yaadattaman warri gandummatti namanne tema fororo mandi hed goduf tema fororo tema fororo Dallungala ulfagata warabeti millinafa mata filacha filacha share ilman badadina ilman oromo da injifanno junta fi shane ragon fanne wajji wal qabanne masjida feenya al najashi wajji wal qabanne jolle saudi arabia tirakkacha jirturra intalay summa sabati fi akanumatille baraharaya kana kaisa baradullacha gara baraharaya mal dabarsine tanjatu hundaw khadir raha soynuta diada invite share goda tikobodene lagalla inshallah sena khenya beina tu khotu birre Calang kotim bana khotu birre ababile khenya gota dirti sena ababile sa bakanga uda finojne dira miti ba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyanki ya khaslama ka dunya rajirtan hundinu obboleeyyanki ya khoromo da kan kristiyaana fi waaqeeffata hundi khaysanu salaamanni khenya khawne rabuqe lafa jirtanitti sinada qabu jirra jirtu nageenyi badhaadha akkam jirtan jolleen juntaan du'ur
waalamtanii takkaayis baareeydanii nagaa dhabdanii fayyaa dhabdanii taaziyaatu taa'aa turtan hundinuu akkami wayyoytanii xiqqoo qalbii keessanitti as deebitanii akkami juntaa awwaaluu keenyarraa warri ilaa ammaa gaddii isin dhagahamu jiru warri ilaa ammaatti taaziyaa taa'aa jirtan warri galiin juntaarraa isinirraa addamurame akkami xiqqoo tasgabbooytanii nagoma keessaniimi fayya qabdaniimi alhamdulillah nuti biyya keessa jirra waan janne goona waan karoorfanne goona badhaadhina dhugoomsina bilisummaa Oromoo dhugoomsina gabrummaa Oromoo mulqina shiftaa shanee dhabamsiisna shiftaa ummataa dhabamsiisna alhamdulillah waan dhabne qabnu biyya keenya keessatti akka gaariitti hojjechaa jirra jechuudha ummata keenya biratti aradda ganda gandatti mana gadi buunee jechuudha alhamdulillah hanga ammaatti bara dulloocha dabre keessa murannoo hutannoo fi ejjennoo qabnuun gara biyyaa gallee haayoo itti amannee fi dhugaa qabdu cinaa dhaabbannee sobaaf osoo harkan dhayin dhugaaf dhaabbannee sobaaf osoo tumsiin dhugaaf tumsinee gandaaf osoo tumsiniin yaadaaf tumsinee namaaf osoo tumsiin ilaalcha siyaasaatiif tumsinee ilaalcha siyaasaa kan moohataa ta'e nama osoon ta'in ilaalcha siyaasaa kan moohataa ta'e deeggaruudhaan ilaalcha siyaasaa kan ummata keenya gara badhaadhinaa geessuu danda'u cinaa dhaabbachuudhaan qe'ee takka dhalachuu baannus wajji guddachuu baannus gosummaa waliin lakkaawachuu baannus oromummaa wajji qabnuun cubbuu cinaa dhaabbachuu dinnee dhugaa cinaa dhaabbachuudhaan injifannoo hedduu galmeessaa as geenyee jirra barri dullachi dabre kawaa hedduu muuxannootiif faayyeeffannee jechuudha siyaasaa keessatti dinagdee keessatti hawaasummaa keessatti wahuma hunda keessattuu murannoo qabnu akka ummataa biyya dhufnee dachii nuuqannaadhaan kadhannee osoonii fi karaa biyya alaa yaanee ummata as deebinee dachii na dhorkattaniif ummata aangoorra jiru hin arrabsin deeggarsa isin feesisa tumsa isin feesisa isin wajjin qabsaa'uun nurraa eegama bu'aan barbaannu hawaasa keenya kana ceesisnee qabsoo bara 150 Oromoon itti aangoo dhabde Oromoon masaraa itti seenuu dadhabde tana arra obboleessa keenya ka masaraa seene hinaaffaadhaan gandummaadhaan numalummaadhaan masaraa keessaa baasnee nama biraa masaraa hinaaf Oromoo wal dhabuun qabdu dubbii shanee dubbii numalummaa tana dubbii gandummaa tana dubbii gosummaa tana falmannee lolleeni injifachiisnee nama haqaa rabbiin aangoodhaan barbaade kana aangoo Oromoon harkatte tan akka harkaan baane taasisu qabna jechuurratti injifannoo kutannoo murannoo ejjennoodhaan osoon daddaaqinii fi kanan jeen qabsoo godhaa turuun keenya beekamaadha qabsoo tanaan ammaas injifannee jirra alhamdulillah moohannee jirra barri dullacha keessa dabarra keessa gootota hedduu dhabnee jirra ammoo haa ta'u gufuuleen nu dhufte ka qabsoo bilisummaa teenya nu hangeessuu barbaaddu hundaa'u obsaan tooftaa fi malaan haqa qabnu ka rabbiin beeku wajjin ummata keenya bal'aa baadiyyaa fi magaalaa jiru hunda qabanne injifannoo irra geenye jirra jechuudha barri haara inni dhufu kun bara injifannoon teenya tun itti dagaagtu bara injifannoon keenya kun firiitti agartu bara wallaalaan keenya itti dammaqu bana hinaaftuun teenya hinaaffaa dhiistu bara hinaafaan keenya hinaaffaa dhiisu bara gandummaarraa kara oromummaa bara numalummaarraa kara oromummaa bara ganda keenya gosummaarraa kara oromummaa as dachaanee obboleessa keenya muumicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed cinaa dhaabbannee qabsoo nu eeggattuuf if jabeessine if ijaarree tokkummaadhaan biyya teenya Itoophiyaa teenya ituumnee Oromiyaa ijaaruu irratti fuulleeffannee hojjennu barri kun bara sana akka ta'u abdiin qabaa jechuudha. Ijoolleen hedduun girrisaa jala deemuudhaan kaayoorraa karaarraa meexanii turtan ta'amma wal qunnamaa jirru hundinuu alla magantaa koottaa badhaadhinni garaansaa bal'aadha badhaadhinni dhiifamatti amana badhaadhinni jaalalatti amana badhaadhinni dhugatti amana badhaadhinni gandummatti namanu badhaadhinni gosummatti namanu badhaadhinni tokkummaadhatti amana koottaa as deebi'aa obbolummaadhaaf jaalalaan tan dabarte xiqqoodhaa taaftee guddoodha jechuun qabannee ummata keenyaa wajjin badhaadhina dhugoomsuudhaaf hojjechuu badhaadhina maatii dhugoomsuudhaaf hojjechuu investara waan garagaraa kan uummanni keenya barbaadu keessatti hirmaatanii hojjechuun ni danda'ama koottaa isin hin jenne jechuudha harka bannee isin siman kaleedhaa duutee jirti arrarra jirraa butabaruu rabbi beeka koottaa itti fayyadamaa hin gowwoomina tamni dhumatee yoo sin galle dhiisi
yoo sii gale immoo wadhumattee taphni juuntaa awwaaluu booda dhumatee gala kara biyyaa isiniin jennaa jechuudha. Barri haarayni kun bara milkiidhaa bara nagayaa fi bara jaalalaa akka isinii ta'u isin hawwana ka wal dhaban kaatti araaraman ka addaban katti walit deebi'an ka dubbiin harkaa micciiramte ka dubbiin isaa sirrooytuuf ka mala dhabe ka malatti argatu ka if wallaale katti if arku ka juuntaa ta'e kara juuntaarraa kara badhaadhinaat deebu ka karaa bade karaa baduurraa karatti kaas deebu ka aqlii dhabe aqlii dhabuurraa kara aqliitti kaas deebu hamileen deemurra ilaalcha siyaasaadhaa bilchinaan lulluqatteetis ta'e akka feetetti laaltee dubbiin tamii moohaa adda baafattee karaa daandii sirriidhaa qabachuudhaan deemuun katti si caalchistu ta'u ammaan si dhaamnaa jechuudha. Barri kun bara sana akka isinii ta'uu barbaada. Bara kasaaraa, bara dubbiidhaa, bara minnaagaa, bara hinaaffaadhaa, bara yaa'iidhaa, bara falaanfalummaa, bara ciqiciqii katti dabartan san keessaa rabbiin isin haa baasu. Ummata keessan ni jaalanne eega jettan warri alaadha waayixan hunda koottaa ummata keessan keessa gala akka nuti hojjechuu jirrutti hojjedha. Garaagarummaan keenyaa fi keessan beekamaadha jechuudha. Doolaara samii dhooyneeti as jirraa jechuudha. Biyya alaa qananiisan dhiisnee ummata keenya gadadoo shaneen keessa buusuu deemtu keessa baasuu qabna jennee gaddaafaa shaneen deemtuun diinummaa shaneen deemtuun nu maleen waan isiin deemtuun anuma fi numale walarkee bar bishaan raacha la raachi bishaan keessa walarkaa ijji raacha bishaan keessa wal naafi numale wal agarree jechu akka isaan deemaniif isiisan beeyne wareegama fadhe kafalleetuma shanee tana dakkaa goonee dhabamsiisne ummanni keenya carraaqatee nagaa fi mirgasaa guutuudhaan biyya sarratti abbaata malee amma booda aangoo arganne kanaat kan taphatu taanuma hongeessina yenneeti jiruu namni kasi bololuuf ta biyya Ameerikaa ta biyya Kanaadaa ta biyya Maali dhiisne asii qabsaawaa jirraa jechuudha. Ummata keenyaaf aarsaa kafallee. Feesbuuka bananii cufuun qabsoon taatu amma booda yeroon isaa dhumatte. Miidiyaa bananii cufuun qabsoon taatu amma booda yeroon isaa dhumatte. Oduu ololaa gadhiisaa oluun breaking news jaanii yeroon isaa dhumatte. Amma booda yeroon habiyya keessa galtee waan ummata keetii fayyadu mootummaadhaa wajjin kokkee ol qabdee ummata keetiif karaa dhabni milkeessuu irratti bishaan dhabanii milkeessuu irratti daandii dhabanii milkeessuu irratti ifa dhabanii milkeessuu irratti rakkoom buufata fayyaa qabanii milkeessuu irratti hanqina naggadaa qabanii milkeessuu irratti ummata kee fayyaduu irratti kokkee mootummaa wal qabdee karaa sirrii irratti falmite fayyadama ummata keetiitiif qabsooytu keessa jirra. Jaarraan amma nuti keessa jirru ka fayyadama ummata keenyaatiif qabsooynu keessa jirra malee ka fayyadama dhuunfaatiif yookiis aangoo bololaatiif obboleessa keenyaa wajjin caasoo qabnu keessa baanee jirra jechuudha. Dhumatti bilisummaan Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa xumuramtee jirti. Qabsoon Oromoodhaa raawwattee jirti. Gabrummaan Oromoodhaa raawwattee jirti. Bilisummaan Oromoodhaa lalistee jirti jechuudha. Yeroon amma yaada qabda dhuftee biyyatti karaa gaara mul'ataatu sirrii miti dhagaa kaayuun sirrii miti qota karaa gaara mul'ataa kana daandii ispaaltii godhaa jettee falmitee daandii daleessisuun injifannu qabsoon amma nu eeggatu tanaa jechuudha. Karaa hombolchaatu koobilistooni karaa hombolchaatu naggadaaf gaarii miti. Karaa hombolchaatu ummataaf gaarii miti. Karaa hombolchaatu ummata keenya rakkisaa jira. Ummata keenyaaf karaan hombolchaa ispaaltii ta'uu qaba. Toluu qaba jettee karaan ati dhaabbattee loluu qaba. Qabsoon amma tana. Ummata keenya keejarsa goorootu ifaan qabne. Bishaan hin qabne. Kanaaf falmuun amma jechuudha. Ummata bisidii mootu dildilan qabne. Rakkatee jira. Dildilli haa tolfamu falmuun tana jechuudha. Warra karaa fadisiitu karaan isaanii tolle ispaaltii qabaachuu qabani falmuun amma jechuudha. Yaada rakkoo ummataa hiikuun dhuftee qabsoo godhuun amma jechuudha. Kalee nafxanyaa jechaa ol turte. Minilik jechaa turte. Wayyaanee jechaa turte. Amma asas deebite. Gargaaraa wayyaaneedha. Laalataa wayyaaneedha. Jaala wayyaaneedha ta'uun qanyidha. Shishi. Qanyidha. Baqa waan fokkottuudha. Isin irraan bareedu. Qanyidha. Kalee nafxanyaa jettee Oromoo fi nafxanyaa waliin naquudhaaf Oromoo fi Amaara waliin naquudhaaf namicha akhiraa du'e wajjin Oromoo wal lolchiisuudhaaf qabsaa'aa baate
arra abinnitu bakka junta fudhachuu deema abinni wajji qabsooyne abiyyi kuffisu qabne itti arra nafxanyaa gizee deeggartu ati diqaalaa ta'uu keessi beeyna jechuudha akkitti nuti ilaallu kana jechuudha akkitti ummanni biyya keessa jiru silaaluu sakkana jechuudha taajjabaa jirra isi taba kana keessa bee as deebi ummanni oromoo maal dhabe basic need ummanni oromoo dhabe maali hanqinni ummanna oromoo irra jiru maali wanni sabni biraa qabu to oromoon dhabde tun tami maala guutamuuf maali naafooyyaa'uuf bishaan dhabanii daandii dhabanii ifa dhabanii mana haakimaa dhabanii ambulaansii dhabanii tiraaktar dhabanii jenereetara bishaanii ka bishaan keessaa burqu dhabanii maali wanni isaan dhaban ummanni kiyyaate falmitee ummataaf sanguutuun qabsoon amma sadarkaan irra jiru kana jechuudha taba keessan keessaa baanee jirraa jechuudha isinii ol xiqqool yaanee jirraa nu jala ol koottaa isiniin jenna jechuudha obboleeyyan keenya ka dalagaa godhatanii alaa dalagachuu kuulii dalagachuu dadhabdanii wayyaanee irraa maallaqa fudhachuu barbaadan xiqqoo isin dura ol yaanee jirraa nu jala ol koottaa isiniin jenna bakki nuti irra jirru ummatana amma waan qabsoodhaa namuma haasa'u takka oromoon gurraan dhaga'uun qabdu amma booda dhumate amma booda waanuma qabsoo wahuma qabsoo anaa si falmu jira fundraising ni dalagu media fundraising na godi jaw hattuudha amma booda wanni takka waan misooma waan entrepreneurship waan import export waan nagada waan ummata keenya jijjiiruu saa jijjiiru isi sanirra qabsaa'uun dirqama jechuudha amma booda teesseetuma dubbii minnageetiin maallaqni mananna dhufaa gubii gatida ibeelooyta malee amma booda oromoon sumunis itti gadhitu tana sirri beekuun barbaachisaadha finxaaleeyyummaa sabaa keessaa bahuun barbaachisaadha jechuudha finxaaleeyyummaa sabaa naftanyaa jechaa ooluu dhiisuu qabna nuti bakka nu barbaachisu nuyi kabjee bulchu jiru nuyi abbaan biyyaa hammanne yaa'uu danda'u qabna jechuudha kakka abinnu kajiru bo waan isaa ita barbaachisuun deebisaa kannaaf yaana የጁንታውን ቦታ ለመቀላቀል የሚፈልጉ የአብን አንዳንድ ጽንፈኛ አካላቶች መታረም እንዳለባቸው እናምናለን ከዛ ውጪ ግን አማራን በአማራነቱ የምንጠላበት ምክንያት የለንም አለቀ አማራ ወንድማችን ነው አማራ እህቶቻችን ናቸው አማራ ቤተሰባችን ነው ኦሮሞና አማራን በማጣላት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሄድ ሁሉ የፖለቲካ ነጋዴ ነው ትላንት የተሳሳትንበትን መንገድ ዛሬ መድገም የለብንም አማራም ኦሮሞም ወንድማማቾች ነን አለቀ ትላንት ሲያጣሉን የነበሩ ሰዎች ዛሬ ሸምግለዋል ትላንት በጦርነት ሲሰብኩን የነበሩ ሰዎች ዛሬ ጃጅተዋል ትላንት እኛ ወደ ሮንግ መንገድ ወደ ተሳሳተ መንገድ ሲመሩን የነበሩ ሰዎች ዛሬ መላ ጠፍቶባቸዋል ስልጣን ይዘው ቢሆን ኑሮ ምን ያህል እንደምንጎዳ እናውቃለን አሁን ግን ወንድማማቾችነትን ፌደራሊዝምን እውነተኛ ፌደራል እኩልነትን ፍቅር መስበክ ያለብን ሰዓት ላይ ነው ያለነው አሁን መጣላት የለብንም አማራ ተሸነፍ አማራ ተመታ አማራ ተገደለ ኦሮሞ ሞት ኦሮሞ ተነስ አማራው ወጣብ እየተባለ የሚዘረከው ነጠላ ዜማዎች የኛን የፖለቲካ ምስቅልቅል የሚፈልጉና በዛ ሐሳበው እኛን መሰላል አድርገው ወደ ስልጣን መምጣት የሚፈልጉ ስግብግብ የስልጣን ጢመኞች ፓርቲዎች ናቸው ይሄን የሚያራምዱት ብልጽግና ሁሉን አቀፍ ነው ሁሉን ወዳድ ነው ብልጽግና ውስጥ ዘረኝነት የለም በዛትም ይኑር ትንሽነት ይኑር እኩልነት ነው ያለው በዚህ አምነ ብልጽግና ውስጥ ገብተ እኩልነቱ እውን እንዲሆን ታግለ የምታስከብር ከሆነ ጀግና ነህ ከብልጽግና ወጥተግን አማራን ይጄ ኦሮሞ ላይ ያዝነሳሳ እንጀራዬን ጋግራለሁ ምትል ከሆነ እመነኝ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ምጣዱ ይሰበራል አትሳሳት ኦሮሞን ይዘ ኦሮሞን ከአማራ ጋር ያጣላው እንጀራዬን ጋግራለሁ ምትል ካለ እመነኝ እንደ ኦነግ ሸኔ የእንጀራ መጋገሪያ ምጣድ ይሰበራል መጨረሻ ላይ የትም አትደርስም አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ጽንፈኛ አካሎች አይደሉም ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት እኩልነትን የሚሰብኩ አካሎች ነው ፋሽኑ አልፏል
አማራን ኦሮሞ ላይ ያስነሳሱ ኦሮሞን አማራ ላይ ያስነሳሱ ሰላምን የማወክ በየቦታው ሰውን የመግደል የማስገደል ዩኒቨርሲቲዎችን ማጫረስ ተማሪን ማጋደል ቤተሰብን ማጋደል የሚለው ስብከት አሁን አይሰራም ይሄ ጽንፈኝነት ውስጥ ሁሉም መውጣት አለበት አልወጣም ካል ጊዜ ያወጣል ከጁንታው መማር አለበት ጌታቸው ረዳን ለመምሰል የሚሄዱ አንዳንድ አክቲቪስቶች አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅት አመራሮች አሉ ዛሬ የጌታቸው አሰፋ ቦታ ወይም የጌታቸው ረዳ ቦታ ክፍተት አለውና እሱን እንሸካ ከስልጣን ውረድ ከስልጣን ውጣ ከስልጣን ልቀቅ ከስልጣን ምን በል የሚል ቃላት የሚጠቀሙ አንዳንድ ጌታቸው ረዳን ለመተካት የሚፈልጉ ድርጅቶች አሉ ያንን ህይወትን ያየ በህይወት ተቀጣ መስሎ ነው እንጂ የጊዜ ጉዳይ ሆኖብህ ነው እንጂ የትም አትደርሳትም በከተከንጋን በከተካ የትም አትደርስም ኦሮሞም ጋር ያለው ጽንፈኛ አማራም ጋር ያለው ጽንፈኛ ሌላም ብሔር ጋር ያለው ጽንፈኛ የትም አትሄድ ኢትዮጵያ አሁን የተመሰረተችው ድሮም የተመሰረተ በኩልነት ላይ ነው እኛም በማጋጨት የምታበስሉት እንጀራ አይኖርም እኛም በማባላት የምታበስሉት እንጀራ አይኖርም ጽንፈኞች ታረሙ የምንለው ለዚህ ነው አሁን ያለው ብልጽግና ነው ብልጽግና ውስጥ ያለው ደግሞ እኩልነት ነው ሁሉም በደረጃውና በኩልነቱ ትንሽ ብሔሮችም ድምጽ ኖሯቸው ትልልቅ ብሔሮችም ድምጽ ኖሯቸው እኩላዊ ፌደራላዊት የሆነበት ማንንም በማንነቱ የማይሸማቀቅበት ሁሉም እኩል የሆነባት ኢትዮጵያ ጸድቃ በፌደራሊዝም የምንኖርባት አገር ለምልማ ምናያት አገር እንድትሆንልን ነው የምንመኘው ከነ ስሪቤሁን በርባቺሳ ዳይቹ ኡመኒ ኦሮሞ ከይሳፉ ፊንጣለዩማ ተነ ከይሳበውን በርባቺሳ ዳይቹ በተለይ አሁን አልነጃሽ መስጊድ አሁን እየተሰራ ያለው አሁን አልነጃሽ መስጊድ አልነጃሽ አከዋን ጁንታን ቀለበ ዲብዴ ዱራን ተይሲሱ ጅሩቱት አመለ ረዲቤኒ ዳውሙሳ ነማየከሲሳ አልነጃሽ መስጊድ በመመታቱ እንደ እስላም የሚሰማኝ የመጀመሪያ ሰው ነኝ በጣም ነው የሚሰማኝ መስጊድ በመነካቱ ያመኛል እንቅልፍ ይነሳኛል ሞቴ መርጣለሁ መስጊድ ከሚፈርስ ግን መስጊዱ ለምን ተመታ ብዬ ነው ማስበው መስጊድ ለምን ተቃጠለ ብዬ ነው ማስበው ምንድነው መስጊድ የእምነት ቦታ በመቃጠሉ ምን ይገኛል ብዬ ነው ማስበው ጃም በማለቴ ደግሞ ማገኛቸው መልሶች አሉ ማለት ነው መስጊድ ረቢ መና ረቢ ተአበቱ ዳውሙስ ጉበሙዳን خلالة خنادران جرون آتو سر أنغانا نامنتيتي يافلالة وانا توف بيخ أمو ماليف قبته ماليف دومي تجتو ياداي تو أكرمك مركانا نيتوالو إنيال لما بالات نو مسجدون انت جونتا كو وياني يا أكسوم حزبكو صلاتو نقوان داي سجد سياركو تنبرو حزبوش ناچو كو جونتا وچو እስላምን እኮ በእስላምነቱ መስጊድ እንዳይሰራ አክሱም ውስጥ ሲከላከሉ የነበሩ ናቸው የሚሰግደውን ሲያርሱ የነበሩ ሲያሳድዱ የነበሩ ናቸው ስለዚህ አልነጃሽ መስጊድ ጁንታው በሮኬት መምታቱ የመጨረሻው ጥይት እንደሆነ ይገባኛል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በእምነት እንድንጋጭ በሃይማኖት እንድንጋጭ ሲያሴር የነበረው ሳይሳካለ ቢቀር በሞቱ ጣቢያ በሞቱ ማግስት ተነስቶ መስጊድ ቢመታ ምኑ ነው የሚደንቀኝ ይሄን ደግሞ መንግስት ማብራሪያ መስጠት አለበት ምን ማብራሪያ ያስፈልጋል ጁንታው እንዴ ጁንታው ኤርፖርትን እንደዛ ገነጣጥሎ የወጣ ጁንታ የአክሱም የአውሮፕላን ማረፊያውን ኢንተርናሽናል ኤርፖርቱን እንደዛ በግሬደር ደርምሶ የሄደ ጁንታ ድልድዮቹን ደርምሶ የሄደ ጁንታ የህዝብን ማህበራዊ ጥቅም የሚያሳኩ ነገሮችን ጀርምሶ አጥፍቶ የሄደው ጁንታ ቤተ ክህነት ቢመታ ይደንቃል እንዴ አከሚታ ጃይብዳው መስጊድ ደየተ እስከ ዛሬ ዶክተር አብይ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ
አብይ ለእስላም ያደረገውን በጎ ተግባር የሃይማኖት እኩልነት የቁርአን 4 ኪሎ ውስጥ መግባት የመስጊድ እዛ ውስጥ መግባት የእስላም ባንኮች መመስረት ለእስላም መሬት ተሰጥቶ ነጃሽ መስጊድ በአዲስ አበባ እንዲሰራ መደረግ እስላምም እንደ ኢትዮጵያዊነት ራሱን ቆጥሮ ከሌላው ብሔረሰቦች ከሌላው ሃይማኖቶች ጋር ተቃቅፎ እኩልነት የሃይማኖት እኩልነት የመጣው እኮ በአብይ ነው። ይሄን አብይ በማድረጉ እስላሙ አብይን ቢወደውና ቢያፈቅረው ላጣላ ብሎ ስንት መስጊድ ነው ሲያቃጥል የነበረው ወያኔ? ስንት መስጊድ ነው ሲያነድ የነበረው ወያኔ? አብይ ላይ እንድንነሳ አብይን እንድንጠላ በሃይማኖት ምክንያት አብይን ተነስተን እንድንዋጋና ወያኔን ህልም እንድናሳካ ስንት መስጊድ የቱ ጋር ሲቃጠል ነበር? ስንት ቤተክርስቲያን ሲያቃጥል ነበር ወያኔ? እኛን ሊያባላ የስልጣን ጥሙን ስግብግብነቱን ለማሳካት በሃይማኖት ረገድ ራሱ ሲሰራ የነበረው ሴራ ቀላል ነበር? ስለዚህ አሁንም መከላከያ መጥቶ በሞጣር ማግስት አጃሽ መስጊድ መጥቶ ቢጠፋ አክሱም ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ላይ ምን እንደሰራ እያየን ድልድዮች ላይ ምን እንደየሰራ እንዳለ ጁንታውን እያየን መጥፊያው ላይ መስጊዱን እሱ መጥቶ እንደሄደ ሰው መጠየቅ የለብንም ይገባናል ማለት ነው። ለህዝብ የሚያስብ ድልድይ አያፈርስም። ለህዝብ የሚያስብ የህዝብ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት አያፈርስም። እንደዛ አድርጎ አይሄድም። ቤኩ ቀብናየቹ ሁበቹ ቀብናየቹ አሲ ከኑመካኔ መስጊደ ከኘኑ ራየኔ ወረ ሐምባ ሸኔቲ ፊ ቡቡቱ ሸኔዳ ተኢላልቸን ቀብነ ተዋያዱን በይነ ተከሌ ማልታቴ ሁበቹን በይነ ወጅን ካኔ መስጊደ ከኛ ማልቱ ኑራደ ደቢሳን ንኸኑ ቀብዲ የነ ኢዩን ቀብኑ የቹ ድልድለ ጨብሴቱ መስጊድ አስደ ናአለቱላ አለይከ አባርሲ ረቢት ያቡ ከኤርፖርት ከስ ጎዴቱ መስጊድ አሰከስ ጎዴ አባርሲ ረቢት ያቡ ኦሶ ከኒ ኤርፖርት ጎዴ ገርቱ ኦሶ ከኒ መጋላ ጎዴ ገርቱ ኦሶ ከኒ ድልድለ ጎዴ ገርቱ ዋናማ ኤጋው inni dhabame mul'ate hunda inni goone eenyu deebisaan nu akannamtu yette maal gaafata inni godhu isaa siif ragaadha ላልተን ገርቱ ዋን inni isa dura godhe የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ነው አሁን ያየነው እንጂ በመቀሌ ዙሪያና በመቀሌ ኤሪያዎች የጠፉ የሃይማኖት ድርጅቶች የህዝብ መገልገያዎች ድልድዮች ኤርፖርቶች ባንኮች ሁሉም መስሪያ ቤት አደጋ የደረሰባቸው ሁሉ ጁንታው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ብሎ ያደረጋቸው መሆኑን ቀድመን ተረድተን ዛሬ መስጊድ ላይ ሲመጣ ለምንድን ነው የምንረሳው? ነገ ቸርች ላይ ቢመጣ ለምን እንረሳለን? ይሄ ጁንታው በሞጣር ጊዜ ያደረጋቸው ነገር መሆኑን ሳንጠይቅ የምንረዳው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጁንታው መቃብር ውስጥ ካለ ሲኦል ውስጥ እግዚአብሔር አደቡን ይስጠው። ረቢን አዛቡል ኦዋ ከይሰ ኢሳናኻው ይሄ መስጊድ ያፈረሱ አካላቶች ጥቃት ያደረሱ አካላቶች እኔ በኔ እምነትና በኔ ካልኩሌሽን መቶ ጁንታው እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። ድልድይ ከማፍረስ ያልተቆጠበ ቤተክርስቲያን ከማቃጠል ወይም ከመምታት አይመለስም። በሰላም ጊዜ አክሱም ላይ መስጊድ እንዲሰራ ሲከለክል የነበረ አመራርነቱን ሊያጣ በሚሄድበት ማግስት ላይ የነበረውን ሃይማኖት ተቋማት አውድሞ ከመሄድ አይመለስም። ይሄ ለኔ በቂ ነው፣ ፕሩቬ ነው። ትላንት ምን ነበር አመለካከቱ? ለእስላም የነበረው አመለካከት፣ ለሃይማኖት የነበረው አመለካከት ምን ነበር? ሃይማኖታዊ እኩልነት እንዲኖር ሲሰራ ነበር። መፈቃቀር በሃይማኖት ሲኖር እንዲቆይ ሲያደርግ ነበር። እስላምና ክርስቲያኑን ሲያቀራርብ ነበር። ኦሮሞና አማራን ሲያቀራርብ ነበር። እኛን ሲያገናኝ ነበር ወይስ ሲያራርቀን ነበር? ሲያባላን ነበር፣ ሲያጣላን ነበር፣ ሲያናቁረን ነበር። ቤተክርስቲያን ራሱ እያቃጠለ እስላም እያቃጠለ እያለ መስጊድ ራሱ እያቃጠለ ክርስቲያን አቃጠለ እያለ እኛን ሲያባላ እንጀራውንና እድሜውን ሲያስረዝም የነበረ ጁንታ እንደነበረ
እናውቃለን። አሁንም በመጨረሻው እኔ ከሞትኩ በኋላ እንኳን እስላም በአልነጃሽ መስጊድ የተነሳ ከአብይ ጋር ይጣላ ብሎ ይሄን አርጎ እንደሄደ ምን መጠየቅ ያስፈልጋል እንዴ? በግልጽ እኮ ያለ ነገር ምን ያስጠይቃል? ጁንታውን መርገም ብቻ ነው ያለ እድል። እንደ እስላም ልጅ እኔ አሁን ማደርገው ጁንታውን አላህ በአዛብ ቀነኒውን ይስጣቸው፣ ቅጣቱን ይስጣቸው። እንዳው እዛ ሲኦል ውስጥ አቃጥሎ የምእመናንን እንባ ይክፈልልኝ ብዬ መርገም ብቻ ነው። ለምን እንዳደረገ ስለማውቀው ማለት ነው። ይሄን በግድ መረዳት ያለብንና ማወቅ ያለብን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወልኑኛቺ ሱዳፍ አመንቲዳን ኑሃ ሱዳፍ hanganuti amantin kan ummata aksum hunda akka islamnin salanne aksum kaysa godabe he islama fi kristiyana wal nyaachisaa be dildila diige deme aksum international airport diige deme maajira gize lubu kaysa ba udem to masjid de deme enyu masjid de ette kam gafatati wan inni goda tureni be ta masjida sinni dawni agarta chuwar dubbinu ni garte matradaw ko solli nagra igabame ስለዚህ ወንኑ ተቀብኑ ጁንታ አባሩ ረቢ ንደንዳ አዛብ ማነ ቶርባ ከይሰገድ ፈዙቁ ሲያጎዱ የናንጀቹ ፈዙቁ አከሲ ቀቤ ከይሰ አዛባ ከይሰገድ ሲያካዩ ያ ጁንታ ያ አባረምቱ ጀቹ ቀብነ መለ መስጊድ ከኝ ዶክተር አብይኑ ኢብሱ ቀበየነ ዲቤ ሸኔ ቲቪ ዲቤ ቡቴ ጁንታ ዳተነ ዳውራ ደመቁ ደንደው ቀብና አተክ ወሪ ኦሮሞ ታተኒ ገመና ጨጨይተን የሮን ኬስን ጉበቴ ጅራ ናአመኒ ቢጃላተ ይሴ በከኸቴ ይሴ ቢያረባተ ይሴ በከለፈፈቴ ከይሰ ጅራቴ ዮኒ ፊ ዋዱበቹ ሐራራ ሲታተ ፌስቡክ ወራ ገል ዮ ዱጋ ዱበቹ እንደንደኝ ገል ፌስቡክ ወራ አንገፌቴ አመቦደ ዋን ፌቴ ሚዲያ ፌቴ ናሶይቴው ቢየ ከይሰ ጅራሚትኑት አማሚቲ ኢላወል ቂያማቲ በዳዲነራ አንጎተና ኦሮሞራ አባን ፈደ ፉሉ እንደንደው ኢልሞተኛ ደበርቲ መለ ታና ሸርጢን ሲሴና አበደን እሺ አደቹ ፌተን ኡታሉ ፌተን ኦዱ እንደደገው ፌተን ዋሁንዳን ነማውል ነመረዳ አደቹ በርባተን እንደለጉ ከኒ ሲያሳና ከነ እንጅርት ወንከና ወልቂጡ ማደበቃ ከኑ ትተያመን ኑ አርካ ኑ ትጉባት marre warri wanni war ummanni baala faraqa isin injechu jiruf nutu isin racala jettani makana marradda dettani isi wana kana kaisa be siyasa nakas injirtu way siyasa on be ne gali khulite dalagadu tramusan challi sitai siyasa nama siyasa tifdis shuferumma khaydalagi nagade nagadumma khaydalagi khamana madami jirtu madami dalagi khabiyalati traqa oftu traquma khayof خستورة خيسة تيستو وهم تستورة هذا لك سياسة ورا سياسة بين جيت جروف إيس إن بيتوت أكمل كاتين هذين إنجروا نكنا إنجروا بيا قبل تجرون كيامت منامت وري منابل تون دندين خجارتي وجين بلون دندين خجارتي أمن صفتي بلون دندين سياسة لا كعدوفه أكنا ما سياسة بيقول غوفرة فيلتي روفه بيت أول والما كان خيسا ديسي في الراتي سينتاتو سياساني غافة دردراتو سينتاني أما دلومان سينتاتو أكلين چولتاتي غافة لين چون دردراتو إسانتاني أما دلومان ونين نتملكاو تاكنجرتو لين چولتا دو أيغا چجرا داودي بساتيس غافة دردرا إسانتاني أما دلومتنا إسا داي برايداتي چهون سموتو ما جو مال جو ونين نتملكاو تاكنجرتو دو أيغا تنينيس أمري ربي نغا وانين ينرايمي مرارا قدنا غافة دردراتو انجفتو اندنيني دلو متنا نماز إسا دايبرا إداتي إسا جامعي جرو وانيني في دوتا كنجرتو دو مربي اگتنينيس دو متى دبي سياسة أورومو خيست موميچ منستر آبي خينيرا شماليس أبديسا فقادو تسمى تايي هدندا هايلو الدنيا جولي كقرو درگگ سمولياو جرو كنرا على واني سياسة نيتوبيا قبدوتا كنجرتو أما dis jalatu jibbitu yo sitolu baate fulli sani yo dabbinni sani sitolu baate le obole yengeti isan kana degar kana hachi charran qabdu ad abao la andena la መጨረሻ ጊዜ ኦነግ ሸኔ la andem la መጨረሻ ጊዜ እስከ ወዳኛውም አሸልቧል
bakka an deebitu seenaan abaa'ootii fi shanee amma booda Itoophiyaa keessatti inuma hin deebitu. Way sitti mujjirraa bara siin galuusa inuma way dhalootatti amma booda qabsoon abaa'ootii fi shanee Itoophiyaa keessatti tasuma amma booda deebi'uun teessuu akkan deebine dhabamsiisne jechuudha. Diina akkan deebine awwaallu jirraa bara. Ish akka isiin hin deebinetti awwaalu jirraa bara. Way akka isiin ooruu takka keessaan biqiluu hin dandeenyetti. Akka isiin ganda tokko keessaan ol ba'uu hin dandeenyetti. Sabboonummaa hijibaa tasiin gowwoomsan tana keessaa bahe. Uummanni sabboonaa si godheeti ati namaa wallolu si godhee galgala namoota ati walloltuun sanii wajjin nuu isaanirraa isin qabaati. Xiqqoo waas kannaa jee naggada jira uummanni. Ish maal isin galtu? Maal jala deemu jirtaati? Uummanni naggada jira bara. Siin biddeena bilcheeffatan sabboonummaa siin jaanii utaalte ati mancaa kee qabatte. Sabboonummaa siin jaanii utaalte ati mooraa qabsoo Oromoo siin jaanii utaalte ati. Mooraa qabsoo Oromootti as deebise. Inni wanni oofu jiru gandummaadha. Inni wanni oofu jiru nama kiyyaan irraa hidhamedha. Inni wanni oofu jiru nama ganda kiyyaan irraa hidhamedha. Inni namni oofu jiru nama ganda kiyyaa aangoon qabatinidha. Inni wanni oofu jiru namni ganda kiyyaa aangoo haa qabatudha. Ati namoo mooraa qabsoo Oromoo kootuu siin jaa jechuudha. Akkatti si taphatu laala. Akkatti si shawwadu laala. Ati mooraa qabsoo Oromooti jettee shaq jechaa dheeyxaa jechuudha. Inni immoo waan loluuf ni beekaa jechuudha. Sitti minuu san sin garsiisu warri inni. Gandummaaf akka dubbachuu jiru nama gandaatiif qabsaa'aa akka jiru namanni aangoo qabsiisee itti tujjaaruu barbaaduuf qabsaa'aa akka jiru namanni yoo aangoo qabate ana rakkoo keessaa na baase jee inni falmuu jiruuf tana sin garsiisu inni. Way qabsaa'aa Oromoodhaa way abbaa Oromoodhaa daadishaa kiyya siin jaa jechuudha. Atis qabdee wajji daadaa kiyya jetta jechuudha. Laala akkatti si taphatu. Gabbaateetuma daadaa kiyya jetta. Abbaa keetiinuu daadaa hin jennee nama biraatiin daadaa kiyya jetta jechuudha. Laala akkasi godha. Abbaa keetuu maqaa yaamtaa nama biraatiin gabbaatee daadaa kiyya jetta jechuudha. Akkasi si taphata jechuudha namni. Ish dammaqi. Maali daadaa kiyya. Nama abbaa isaatiinuu daadaa jechuun takkaa bareen beeyneetu gabbee namaan daadaa kiyya jechuudha. Akkasi si taphatan sammuu tana keessatti. Siyaasaa jechuun waan laaftuu miti. Si taphata namni. Ni agarra nuti maaliif wal jibbina nuti? Maqaa waan isaan itti jiran agarruuf nu jibbani bara. Maqaa waan itti isaan jiran uummata agarsiisnuuf nu jibban. Silaa karaa isaanii jiraanneemma akka ati harka nuu dhooytu si godhanii bara. Nu faarsanii. Waan isaa akkatti isaan si taphachuu jiran san maqaa garree jalaa dinnee fi maqaa ammaa jalaa dinnee unusunii si garsiisu jirruuf nu jibbani barisaan. Ati siin galtu qabsoo mooraa Oromoo kootu siin jaani kutte jala. Mooraa qabsoo Oromootiin bahee siin jaani kutte ati jala. Abbaa keetu takkaa urmii isaa guutuutti daadaa jettee yaamne daadaa kiyya jettee nama biraa yaamtaa jechuudha. Akkas si godhanis si taphatan. Daadishaa kiyya akkati namaan jettu. Daadaan kiyya abbuma kiyya qofaan. Anaaf daadaan abbuma kiyya qofa. Dhumate. Daadaa biraan qabu. Hin qabaadhuus. Inuma. Jiruun jiraatus fuula Rabbii jiraatus daadaan kiyya daaduma kiyya abbuma kiyya qofa. Jechuma daadaa jedhu abbaa kiyya malee nama biraatiif hin qudduan. Inuma. Imaluuf kaamu naggaadee siyaasaatiin akkamitti daadaa jetta. Nama hijibuun akkamitti daadaa jetta. Nama dhiigni isaa si keessa hin jirreen akkamitti daadaa jetta. Nama sin dhalchiniin akkamitti abbaa jetta. Hin ta'u jechuudha. Abbaan kiyya abbuma kiyya. Hiriyyaan abbaa kiyyaa ni jira ni jira. Qixa abbaa kiyyaa warri niin kabaju ni jira ni jira. Qooda abbaa kiyyaa warri niin kannuuf ni jira ni jira. Abbaan ammoo abbuma kiyya. Daadaan abbuma kiyya naaf. An daadaa biraan qabu. Hin qabaadhus astaghfirullah lazim. Hafru wartun. Daadaa biraa fuulduraas hin qabaadhu ammaas hin qabaadhu. Qiyaamatti illee qabaachuun taa'u. Akkasii si taphatanii jechuudha. Warri naggaadee siyaasaa kun imaammanni naggata isaanii maali? Ijoolleemma karaa qabsoo Oromoo si kakaastu tana dhaloonni eessa jee gaafadhu. Gosti maali jee gaafadhu. Warra isaan si kakaasaniif kanoo maali jee gaafadhu.
waan isaan deemanii foggus gartaa jechuudha dirree baate edaa tanaaf deeman jettee as deebitaa jechuudha qoradhu oromummaa deeggarra malee gandummaan deeggarra oromummaa deeggarra malee gosummaan deeggarra oromummaa deeggarra malee dhalootaan gandaan deeggarra oromummaa deeggarra malee naannootti dhalan hin deeggarru no oromummaa muumicha ministeeraa keenyaa wajjin oromummaa waliin nu fida haqa qabaa tanaaf cinaa dhaabbanna tanaaf injifachuu jira Presidenti keenya Shimallis wajjin oromummaa waliin nu fida haqa qaba dhugaa qaba tanaaf hojjechuu jira tanaaf injifachuu jira jaallan keenya ka qabsoo akka taayee danda'aadha akka obbo Fuqaadu akka Haayiluudha akka Daani'el Barii akka Faajiidha akka Jeneraal Abbabee Garasu akka Amiin Jundiidha qabsaa'ota wajjin hojjechuu jira oromummaa waliin nu fida gandummaa miti gosummaa miti amantii miti oromummaa tanaaf injifannaa jechuun haqa walirra dhufneetu sani tana qabaachuu danda'u qabna jechuudha dhugaa tanarratti hojjechuu danda'u qabna jechuudha amma booda dubbiin gandaa dubbiin qabsoo dubbiin naannummaa dubbiin numalummaa dubbiin amantii dhumattee jirti jechuudha amma booda dubbii misoomaati amma booda dubbii haqa keenya akkamitti harkannuuti dhugaa keenya akkamitti harkannuuti dhumattee barri alla qaqqocaawota yaa warri juuntaan aangoo qabateeti yaa tarafraafi juuntaadhaa saanarraa arraabna jettanii aadaa turtan juuntaan duudhaan hanga hertibiitiin isin qabe ni beekna hanga isin rifattan ni beekna jechuudha ish akkamin namni obboleessa keessa nama ajjeese wajjin akkamit qabsoo goona jettanoo maali moo xawalwaalummaan akkana Gibsi wajjin dhaabbattanii yeroon keenya amma Oromoon ammaan tana gaakaj Gibsi deeggaruu qabnu Abiyyi kuffisuudhaaf Gibsi deeggaruu qabnu Oromoo wata faljanuun afaan Arabaa hundaan haasawuu eegalte jechuudha Gibsiin dhayi Itoophiyaa tana hangam akka isin ummata biyya keessa isinii jiru gosa teessan aalii teessan qe'ee teessan naannoo teessan araddaa teessan aanaa keessan godina keessan naannoo teessan biyya teessaniif isin quuqaman gamne qabarsiisaa jechuudha hangam takka hanga aboon teessan duutuurran kaayenne adeerri kee du'uurran kaayenne ilmi gosa keetii du'uurran kaayenne ilmi Oromoo du'uurran kaayenne biitii hundi dhabamturran kaayenne namuma tokkicha ati aangorra kaa'uu deemtu jecha gandii biitii murruqoo yoo taate ati irran kaayenne nama garsiisaa jechuudha fayyaalessa gowwaa hoolaa rabbii kabadee ta'uu kee finxaalessa xawalwaallee ta'uu kee kanaan ragaadhaa jechuudha hangam gowwummaa akka qabdan advantage fi disadvantage waan jaan isin biratti hin oolle hin lulluqanne hin bullee isin wajjin turre jechuudha advantage ni wanni nan godhu kun maali wanni nan godhu kun dhiibbaansaa maali wanni nan godhu kun bu'aansaa maali jechi nan dubbadhu kun bu'aansaa maali khasaaraansaa maali waan jiru isin wajjin waliin beekanii jechuudha akka tasaattu haratti walitti hin dhufne jechuudha jecha kanaaf isin Bakka dubbii arganne aboo Egypt arganne Egypt deeggarree Abiyyi kuffisu qabne balaw khalee Egypt deeggarree Abiyyi kuffisu qabne jettanii afaan Arabaatii fi afaan beeytan hundaan haasoytanii itti milko amma Suudaan deeggaruu qabne jettanii itti jirtanii maal yaa akhi fayyaa yoo dhabdan fayyoo if wallaana maaluma rabbi isin godhesa nurraa maan baranne ejjennoo qabaachuu nurraa maan baranne kutannoo qabaachuu nurraa maan baranne murannoo qabaachuu nurraa maan baranne barnuma kanarraa maan baranne warra isin hojii ala ture jiruu alaa dhiisee biyya keessa dhufe ummata isaatiif qabsaa'u nurraa maan baranne yoo siyaasaan bayne callisaa waan rabbi isin biyya alaa kuulii dalagachuu jirtan callisanii maan daleene numaleen isinit tabatte daaraa isin goote ifi hojii fuutee isinit tabachuu jirti numaleen warri silaa kophaa mul'atu isinif keessa naqee if dhokoche akkasitti if dho'isu jiranii warra sheeka keenya sheeka yaa ulamaayyii nuti kabeeynu sheeka Anwar Yusufa hayyuu ulamaayiidhaa kabeeynu nuti sheeka Ali Sufyaan fa hayyuu ulamaayiitti beeyna sheeka Abdii Hussein fa hayyuu ulamaayiif beeyna sheekota kana ulamaayota Quraana sirri beekan warra haqaaf dhaabbatu kun ulamaayii rabbiiti
ورا قرآن في قرآن جتشا ربي قفر هذا لك شيخا gandum masa oromummaa keessa dhoofachuu barbaadu kana gadummaa bira wayyaaneen deebiteeti hidhamaa keenya aangorraa baastee marreet kun oromoo miti hidda isaaf jala deemtee olaalte oromummaan qabu kun nu ganda keessa jira bar gandannitti dhalate qeennitti dhalate deemnee lakkooynee amma biyya keessa gurbaan kun oromummaa enne lakki kun oromoo miti akkana gaafaasiitu ni beekna isaan maatiin isaanii angaja ani nutirifannuu taane jechuudha amma asirratti an kabajaatii yaamitiifin cal jechuu jira jechuudha akkanatti isin sattarra nuti akkanatti isin sattarramma sheekota wayyaaniin Debresiyoon aangoo qabateeti hidhamtoota keenya aangoo irraa baasee xaqlaay ministeera nu godhee biyya teenya oromoo nu bilisoomse marree nu godhe oromoo miti isaan san nu ganda isaanii jira miti nu gaafatanii sanamni kun sheekni kun ganda kana dhalate oromummaa qabani haati isaa abbaan abbaa haati abbaa akkamii jennee ganda gaafannee bar oromoo miti jarri nutu beekaa jarri kanaan hunjanii nutti mani ay jenne way ummata keenya kana rabbi aadameessu jenneetuma callisne yaa hanganni ni gaaf dubbachuu jira ammas keessan seenu shanyii tanaa shanyii san hin jennu jechuu jibbaa shanyii sanii qaban janii borwaasa tanaaf callisnaa jechuun ammoo inni beeka akka oromoon ta'in irra guddaan isaanii warri oromoo wallolchiisuu barbaadu kun warri injifannoo oromoo harkaa baasuu barbaadu kun akkana bocolamaadha afaan oromoo ka dubbate hundi oromoo miti wanni ni sinja'uuf tanaa jechuudha durirraa kaase afaan oromoo ka dubbate hundi oromoo sittiin fakkaatinii ka afaan oromoo haasee hundi oromoon seehinii سكيس دلتني جيران سكيس غدتني جيران عادات بيخن مخمخ سكيس بيخن وهم دبيخن سخسار سي سودا ولا فانسي ديبي سودا سيونغي سودا سيتاني تي قوقما تاني غري قوقما تاج غري انجفت جلا انسان غري مورميتو جلا ان غزي هوندا وري اوروممان ساني يرو غزي هوندا تكا وري اورومون تيني افان اورومو دبت غزي هوندا غري انجفت جلا غري مورميتو وجي دابتن جچو سبونا فغدو akkitti isaan deeman tana nyaattee bilcheessitee beekuu qabdaa jechuudha yoo ati nama siyaasaa taate yoo rabbiin qalbii sii kenne nama fatabayyanummaa qabaatu yoo taate ati akkitti waa adda baafattu kanaa jechuudha garee mormitu keessa dhaabbatee achi iyya sagalee qabaataa jechuudha hayyuu keenya itti harka dhooytaa fi inni tana barbaadaa if oromoyisee si keessa dhokatee waliin si dha'ee injifannoo teessi harkaa akka ati hongoytu si taasisuu irra dalagaa jechuudha tana sirrii beekuu qabna jechuudha tana sirrii beekuu qabna tana sirriitti hubachuu danda'uu qabna warri akkasitti amma irra dalaganii nurra dalagu jiran hedduu akka jiran ganda isaaniitiin dheeyinee adda baasne jechuudha oromummaa akka isaan hin qabne ganda isaaniitiin ayaa anna beetan dhugaarraan deebi'u abbaa fadheen sodaadhu warraan akkana ja'uun kan ammaan haalaa fi sadarkaan irra jiruutu na dhoorka malee maqaa isaaniitiin silaa takka takkaan ganti ati itti dhalatte kana wanti ati keessa dhalatte tana maqaan kee kana oromoo ofirraa baraajee asirra gadhiisan fudhattaa dhiistaa dantaa keeti an wanni ni an beeku maal an sitti himuu kiyya baqa dirqama bahee jechuu an sitti himuu kiyya lakkii jettee ati na diddee jala deemtaa dantaa keeti akkuma amma badhaadhina isinitti maan ture جوار محمد عجيبوتا خياس نيدمتا عبديلي وجين هدا سينتي كارتا تبچو تيسات خرانة الرديم تو خيدا سيجيسو بقلا وجي تاو بانان بقلا جلا تاو بانان غريسي مرسي تتنو ملي تن خيسا باو بانان نيدمتا هدا سينتي عبديلي وجين كارتا تبچو تيسا يو اتي هدا سينتي عبديلي وجي كارتا تبن عربك يرى رفين سنفودا جيمون جن انا كارتا تبچو تنجرو منا متا هاچالون تيسا لجني خين اجزني انغو تنقبن اورومو خاصنه يتني مچا هيو سبا بيخا سبا وليسا سبا قالي سبا شنه في غرين جونتا في غرين انغو بولولتو تو ولي غلته هيو خين نور اجزته سبا سبلمي ول دبسيست انغو سني رباته مو باني چولال چوبولال ميچو بولالا اتي مواسي اس ديبينا بيجي جيسينجان اتي تنمو قبطي ديتا يچو ماف تنغودن سلا فيسال لسال لي جيسوف كان ربي توركا باس
fayyisaa lalisaallee ajjeesuuf kan rabbiitu harkaa baata rabbi Haacaaluu hundee isaa wanni jeesaniif biyya tana jeeneeti aangoo tana ABO fi Shanee fi gareen Juwaarii fi juuntaan aangoo tana qabannaa Abiyyi yoo akkanatti Haacaaluu nama beekamaa Oromoon jaalatu ajjeesne malee Abiyyi buusuu hin dandeenyu uummata Oromoo Abiyyi irra girgoodhuudhaaf hayyoo shawaa tokko beekaa shawaa tokko ka Oromoon hundi jaalatu ajjeesuu qabnaa fi akkasii qabanii Haacaaluu ajjeesanii jechuudha. Uno goota keenya kasilaarra lubbuun nu jiru Shanee fi juuntaan gareen aangoof bololte gareen nu malee tajaaramte hajibutaa fudhattee deemu jirtu tun shira sandaleeyde cubbuu sandaleeyde isaas dhabne isaan gorratti hin baane waamee qarraa kasaarra ilaala. Maan dammeeyne yaa uummata keenya akkatti nu taphatan ilaala. Eewoo Haacaaluudhaan milkaa'uu dadhabne fayyisaa lalisaatii irratti idaanaa jedhanii karoora qabatanii turan jechuudha. Awwaalcha Haacaaluu irratti fayyisaa idaanaa jedhanii karoora. Mootummaan tana magaa dhageessee fayyisaa lalisaadhaa karaa rameessitee security gooteef jechuudha. Fayyisaa lalisaa tanaan dandamate. Irratti da'uuf sila. Ajjeesuuf kan fayyisaa lalisaa. Maaliif isaan aangoo dhufuuf Oromoo kaasanii. Ali Birraa ajjeesuuf kan. Ali Birraa Shanee fi gareen tun qindeessanii Harargee irraa eenyu ajjeesnu. Karaa Harargee kanarraa namni Oromoon jaalatu tokkoffaan kami dubbii qamaraan maanta dinquu dayyaasaati hojii qabu tun xiqqoo Oromoon hin kaastu Ali Birraa leejanii kana isa kanaas fayyisan aansineeti ajjeesnee Harargees kaasnaa. Karaa Arsii kanaa Jeneraal Kamaal Dhoyneeti kaasnaa. Karaa Maarree kan akkasin nama hunda filataniiti fixanii rabbiina fayyisaa lalisaatis du'a jalaa mootummaan oolchite Ali Birraas eegumsi godhamee fi du'a jalaa oolchanii wanni isin hin beeyne kumaata mataa isinitti himen Ali Birraa manni isaa hundi eeggameeti du'a jalaa oolchame ajjeesuuf kaanii jechuudha. Haacaaluudhaan uummanni kaanii karoora plan A, plan B, plan C, plan D, plan E jaanii kaayyatanii jechuudha. Sharee fi gareen hajibutaa Juwaarii fi gareen juuntaadha. Akkana qindoomanii plan A Haacaaluu ajjeesu, plan B fayyisaa lalisaa, plan C Ali Birraa, plan D Jeneraal Kamaal ganda hundarraa ija warra ta'an ajjeesne ganda hundatti kaasne mootummaa tana lafa kuchisne aangoo irratti nuti ol ba'uu qabnaa jedhanii karoora baafatanii. Karoora aangoof obboleessa fi masaraa keessaa baasuuf bolola aangootiif qaalii namaa keenya nurraa ajjeesanii garee biraa isaanii ajjeesuu deemu garee biraa tana hunda mootummaan nagaa eegumsa gootee fi du'a jalaa oolchite jechuudha. Ali Birraa lubbuun jiraami poolisni mana si marsee sinee ijaa gaafadha. Fayyisaa lalisaa lubbuun jira gaafadha. Hunda si kanatti mootummaan eegdee du'a jalaa baastee jechuudha. Dhab godhuu baana. Cubbuu jarri kun dalaga. Tanaaf rabbiin hamaa aangoo irratti ol hin baasu Quraana keessatti dubbate jechuudha. Hamaa rabbiin aangoo irratti ol hin baasu. Hajibutaan hamaa summii namaati. Aangoo irratti ol ba'uun taa'u qiyaamattu. Daawwit Ibsaa summii namaati. ABO Shanee keessa aangootti rabbiin ol baasuun taa'u. Leencoo Lataa summii hamaa namaati. Abadan aangoo irratti ol hin baasu. Akkuma bololanitti awwaalamuu ta'an malee rabbiin abadan hamaa aangoo irratti ol hin baasu. Abbuma fadhe. Inuma hamaa rabbiin aangoo irratti ol hin baasu. Dila kana karoorfataniiti. Dila kana istiraatejii irra kaayatanii qaqqaalii ijoollee teenya tana hunda dhabamsiisuudhaaf sanaan qannaan fayyisaa lalisaa feesbuukaan irra duuluu eegalan jechuudha. Hanqannaan san irra bobboo eegalan jechuudha. Lubbuun isaa jiraattu malee duulli feesbuukaa biddeena namaan buusu biddeena namarraan hir'isu. Osoo feesbuukni nama ajjeese anaa dura du'a. Itti aanee taayyee danda'a afaa du'a. Osoo arrabni feesbuukaa nama ajjeese. Nuti arrabni feesbuukaadhaan nuuf ejjennoo nuuf ta'a. Nuuf arrabni feesbuukaadhaan nuuf kutannoo nuuf ta'a. Nuti arrabni feesbuukaa nuuf murannoo nuuf ta'a. Nuti arrabni feesbuukaa nuuf inerjii nuuf ta'a. Sirri irra jirraa beeyneeti daranuu jabaannee
qabsoo teenya xiiqiidhaan itti seenna jettu busooytuu mi'ooytuu wanni nuti irra jirru sirriidhaa beekne lakka nu arrabsaniin qabsoo teenya jabeessaa yaanaa jechuudha. Lakka nu arrabsaniin sirriirra akka jirru tanaan beeknaa jechuudha. Lakka ija keessa dirree akkasi beeknaa jechuudha. Gisee ammaa har'aan tana iyyaa ooltan wanni narra dubbadhe dawaadhaa sirriitti hin beekaa jechuudha. Arrabni feesbuukaa osoo nama ajjeese nu dura dura. Mataa nama galchuun silaatachi irraa nama galchite nu dura gala. Naafi taa'ee gala dura. Nu galchuun dandeessu nu galchuufis hin teessu. Maaliif haqa ayyaanaa jechuudha. Dhugaa ayyaanaa jechuudha. Cubbuu namarra dalaganii aangoon itti ol ba'u sullama nama godhatanii abbaa fadheessonaan saaxillaa jechuudha. Akkasitti qaqqaalii teenya hunda nurraa ajjeessu haatee jechuudha. Shanee fi gareen juuntaa TV gareen Hajibutaa Juwaar Baqqalaa Garbaa fa'aa wajjin kaafaa'oon qindaa'anii wanni isaan godhuu kan kanaa jechuudha. Babbeekamoo keenya hunda ajjeesanii Oromoo kaasanii masaratti ari'u. Achi booda abbaa dhufee aangoo qabachuu ta'a wallaahi kalli rabbi haa beeku. Ati immoo Oromummaa hayyuu kiyyaan irraa du'e maarree kiyyaan irraa du'e tanaan si kaasanii maaf ajjeefamee ta'ettu ati nagartuu jettu xiiqii keessa seentee jirta. Kaayoon inni kun ajjeefameef maalii ta'ettu ati yaadduu jechuudha. Aarii keessa seentee jirta. Eenyu ajjeesee maaf ajjeesee bu'aan inni kun du'eef maalii jettee yaadduu jettu. Ati mufattee jirta aartee jirta. Akkasi qabanii galaana godhanii si bobbaafachuu barbaadanii jechuudha siyaasa. Laalme akkatti sitti himan. Laalme akkatti sitti taphatan. Laal akkatti harqoota isaanii keessa si naqatan. Laal akkatti booyi isaanii keessa si naqatanii si fayyadaman. Si hin beeyne jechuudha. Ati nama kiyyaan irraa tuqame jettee utaalta. Akka akkasitti utaaltuuf nama kam xuminee isa utaalchisna jedhanii sirra dalaganii jechuudha. Himaa oqal beekuu qabna tana. Wanni ollaa ollatti Amaaraa fi Kiristiyaana qabaa ganda gubaa maarree gubaa jedhanii ganda gandatti uummata bakka biraa hunda naannoo biraarra warra shawaarraa bakka bakka galee hunda qabeenya isaanii barbadeessaniif maal Haacaaluuf lolloyanii beeta Kiristiyaana guban. Laal kaayoo dogoggora. Haacaaluuf lolloyaniiti ijoollee Amboodhaa qabeenya hoteela isaanii harkaa barbadeessan. Amaaraaf ta'anii bar ijoollee san garta kaayoo maal daranuu ijoollee Amboo kaasuuf wallaalaanii miti beek ta'ee jeemee dalagamu jira. Ijoollee Amboota qabeenya qabdu ta bakka hunda qabeenyi irraa barbadaa'e hunda Haacaaluun ogguu du'ee booda ijoollee Amboota qabeenya qabduus irraa gubaa jedhanii karoorri kaayamee jira jechuudha. Akkasi karoorri gubame malee akkanuma dingata gubame sitti hin fakkaatin. Akka Amboon daranuu haatuuf. Akka gara jiddugalaa kun daranuu girja'uuf. Akkami jiddugala kana qabsootti falmaa tanan neena akkaataa isaan itti yaadan. That is how they planned. Akkasii yaadan jechuudha. Akkanumatti Jimma keessa daloolloon jiru gubatee si fakkaata. Akkanuma lafa Kombolchaa keessa hoteelli jiru gubatee akkanuma lafa bakka meeqa keessa ijoolleen Amboo qabeenya qabdu harkaa gubatee si fakkaata. Karoorfameeti. Himameeti. Qoratameeti. Hogguu gurbaa ajjeesne jara kana harkaa gubaa jedhameeti. Akkasi karoorfamee godhan jechuudha. Akkatti namni jee ka'uuf. Keessattuu jiddigolli ka'uuf. Asii gisee ati gubdee moo jiddigolli maal? Haayili qaba. Maaf wanni kun godhame beeka. Kaayoo waan kana duubaa maali jaa? Maaltu waan kana godhe? Bu'aa waan kanaa maali? Wanni waan kanarraa buufannu maali akka sabaatti? Eenyu wanni kun akka godhe? Eenyu kanarraa faayidaa qabu? Taa'ee wal mari'atee wal jala deemaami? Tun dubbii waan biraati daba qabdi adabadhaa waliin jee naamusaan taa'aa jechuudha. Ati asii Uganda keessaa nama meeqa hiyyoo isa gooteeti mana meeqa gubdee mana meeqa balleessitee kaayoon ati waan san gooteef galma siin geessu zero. Akkasiin deemuun hin danda'amu. Amma yeroon saata tanaa hundi dhumatte qabsoon Oromoodhaa goolabamteera. Araat naqab. Qabsoon Oromoo amma booda hin jirtu. Amma booda wanni jira qabsoo misoomaati. Qabsoo daandii, qabsoo bishaanii,
qabsoo tiriikaa qabsoo naggadaa qabsoo infiraastraaktara qabsoo barnootaa qabsoo iskoolaaraa qabsoo misoomu qabsoo badhaadhina maatii mirkaneessu qabsoo badhaadhina maatiidhaa qusannaadhaan dhugoomsu qabsoon amma booda jirtu qabsoo tana dhumatte asii achi zero amma booda dhumatte qabsoo oromootiin deema yaa maaroon ciraalleech ni beeytanii maaroon kutee jira duraanii isinitti hime na dhagayaa waan inni isinitti munarraa fudhaa jaalattanu jibbitanu torbaan meeqa duraan isinitti hime ani isinitti muun dhiisu ana baafadheen sodaadhu dhugarraan deebi'u haqa dubbachuurraan deebi'u yoo badhaadhinni jallatees badhaadhinni jallatee jechuurraan deebi'u yoo dhugaarra jiraatees dhugaa jirarraan deebi'u ankaniin qabsaa'u sabaaf ankaniin qabsaa'u ummataaf ankaniin biyya qananii san dhiisee dhufe paartii fi miti ummata kiyyaaf saba kiyyaaf haqa dubbachuurraa abbaan fedhe na guruu hin danda'u gaafa isaan jallatan bakka tana jechuurraa wanni takka nan dhorku abadan du'eetiin harkama malee an abadan wannummaan takka nan dhorku inuma akkumaan hajibutaa gaafa inni shayxaanummaa eegala shayxaanis iseen jee hangamaayyee itti qabsaa abbaa fedhe hangamaayyee itti qabsaa'urraa wanni takka if booda nan deebistu osoo shaneen hangasi jeesna jettee na dhaadattu sodaadhe akkanatti naasa'u turte an nama sodaa qabu miti an rabbiin sodaadha malee qawwee nama paartii maal hin sodaadha wantana Allah rabbii tokkichaan sodaadha dhugaa saniif hin qabsaa'aa jechuudha saniifuu baa waan akkanaa keessa dhiisaa waan akkanaa keessa guddadhaa waan akkanaa keessa haqaa fi dhugaa qofaaf haa qabsoonu sabaaf haa qabsoonu ummata keenyaaf haa qabsoonu badhaadhina jijjiirama ummata keenyaa dhugoomsuuf haa qabsoonu qusannaa ummata keenyaa jijjiirame namni kun qusatu malee investara ta'uu hin danda'u qusatu malee mana ijaarrachuu hin danda'u qusatu malee ifaa naqachuu hin danda'u qusatu malee jiruuf irraa jijjiiruu hin danda'u qusannaa akkatti ummanni keenya bar dalaguu tana ammaan tana qabsoon jirtu amma booda nama addunyaa irratti waboo fi waa guura jee deddeemu kijibtuu jaa sumunii teessan ittiin kannina yellam waboo buloo nagar yellam duute dubbii waboodha durattuu tagandaati mootuwal maqaa wabootii yaa malee abbreviationnisi waan biraati duute abaawoon hin jirtu adda bittinneessituu oromoo turte isiis awwaalle shaneenis hin jirtu amma booda shaneen duute jaal shiftaa maaroodhaa wajjiin duute jaalan jaaniin maaroodhaan ijoolleen badhaadhinaa takka wanni sirreeffachuu qabdan jaalaa fi shiftaa adda baasuu qabdan jaalle maaroon jaamunni jaala ka jaamu jaala qabsoo keetiiti inni shiftaa maaroo jaama shiftaadha jaalaa miti amma jaal hangaasaa naan jechuu dandeessan ijoolleen badhaadhinaa jaal taayyee jechuu dandeessan jaal muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy jechuu dandeessan jaal pirezidantii keenya Shimallis jechuu dandeessan jaal Fiqaaduu Tasammaa jechuu dandeessan jaal jeneraal Abbaba Garasuu Haayiluu Gonfaa akkanatti jaal Amiin Junti ni Haayiluu Addunyaa jaal warra qabsoota akka keessatti imaamata tokko keessa waliin jirtu jechuudha nuti inni shiftaadha ummata saba keenyaaf ammaas shaneen shiftaadha jaalummaa shanee wajjin qabnu jechuudha jaal maaroo ta'ettu nu biratti hin daleeydu jechuudha shiftaa maaroo jennaan jechuudha shiftaa maaroo azaaba manat azaabaa torban keessa rabbi qananii isaa naqu seenee jechuudha kute torbaan lama musadii duraan isinitti himame mootummaan amma ifa gooteemi akkanuma suutaan nuti dura dubbachaa eegas mootummaan jala dhufaa dhugoomsaa nuti dura dubbachaa mootummaan booda dhufaa dhugoomsaa akkanuma yaanaa jechuudha boodaas akkasitti badhaa maaroo jechuun oromoodha oromoo keessaan dhabdu jaarraa abbaa gadaa abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame elemoo qilxuudha abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jeneraal Taaddee Birruu abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jeneraal Waaqoo Guutuu abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jaal Nadhii Gammadaa abbaan qabsoo haqaatu ni wareegame jaallan qabsoo oromootiif wareegaman qaqqaaliin sabaa khadhaaba adda addaa keessa jira oromoo keessa jiran hundinuu xumurri qabsoo isaanii badhaadhinaan raawwatte qabsoon oromoodha tan jaarraa abbaa gadaa afaan 1969tti maqaa abaa'otiin eegalan
muumicha ministeeraa keenya Dooktar Abiy ilma abbaa gadaa paartii inni uumee fi kalaqeen badhaadhina ta'ettuun injifannoo tanaan xumuramtee jirti qabsoon. Wadhumatte. Akka asii achi qabsoon hin jirtu qabsoo qishaa yoo taate, qabsoo waaleetaa yoo taate, qabsoo dolaaraa yoo taate, qabsoo maallaqaa yoo taate, qabsoo galii yoo taate itti uffadhaa. Eega jaarraan abbaa gadaa 1969tti abaa'oo jee kalaqe hanga ammaa iddutti muumicha ministeeraa keenya Dooktar Abiy Ahmediin paartiin nuume badhaadhinaan qabsoon Oromoodhaa goolabamtee jirti jechuun injifannoo fi bilisummaadhaan. Tadamdumwal. Asii achi qabsoo qishaa, asii achi qabsoo shishaa, asii achi qabsoo farshoo, asii achi qabsoo maallaqaa, asii achi qabsoo maallaqaa, asii achi qabsoo waaleetaa, asii achi qabsoo dolaaraa yoo taate malee qabsoon Oromoodhaa dhumattee jirti jechuudha. Abaa'oon eegalleeti badhaadhinaan xumurre jechuudha. Jaarraan abbaa gadaatiin qabsoo eegalleeti muumicha ministeeraa Dooktar Abiy Ahmediin xumurree jirra jechuudha qabsoo. Dhumatte. Tana beeytee buleessa kee cinaa dhaabbattee injifannoo Oromoo tana dhaloota dabarsuudhaaf daandii inni imaammata inni baasu irratti taraartee wajjin qabsooytee sabaaf yoo qabsoo dandeessu taate hoottu allama kana harka wal qabannee qabsoo tana finiinsina. Diina arraatii meeqa boru iftaan nu dhufuuf wal gurmeessinee tokkummaadhaan injifannoof wal jaarree yaana hoottu. Lakkii diina guyyuu dhalatuuf tumsituu ta'eetiin diina guyyuu dhalatuuf ergamtuu ta'ee diina guyyuu dhalatuuf juuntaa ta'ee diina guyyuu jalatuuf baandaa ta'ee itti fufaa yoo jette mangaduun carqaa galle. Karaa si yaalaaffisu. Oromoon ammoo dammee itti biyya keessatti. Qilleensa irra qabsaa'uu dandeessaa lafarra nu jiraa hin dandeessanii isiniin jenna jechuudha. Nuun lafarra jiraa bata'amara hin dandeessan. Nagaan naa tura. Sheer godhaa hedduun isin jaaladhaa. Muumicha ministeeraa keenya Dooktar Abiy wajjin badhaadhinni fuulduratti ifa daandiin keenya ida'amuudha galmi keenya badhaadhina. Nagaan naa tura. Sheer godhaa ilmaan Oromoo hundaaf nagaa sagantaa biraatiin hanga wal agarru nagaan tura. Qabsoo qilleensaa dhiisaa nagatti dammaqaa baandaan juuntaadhaaf ergamtan hundi baandaa nafxanyaaf ergamtu kan taane nagatti.